السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء هركهون هردفتو تفي كبجمتو ترزان أورو جرى جفتو سننزل ورونا من تبرا قبضنيس أبليان كيا غافي كيساني ديبسو أبو وصو هنتهين حالا مجيسي كان اسني ديبسو في واني هندو يرود تهاجما حالة تهاجما وانتهي في إن شاء الله تعالى ولمت أنسي تربيكنا كان وايف ولسته رفينساته فري ربيتين اسني وجدو والكبسيسي جتشودا jalqaba irratti warroonni obboleeyyan kiyya fuulli isaanii maadaatii qabani kana godhuun dirqama jechuun ani maadaatiin natti bahee alhamdulillah narraa badee ture kanaaf dirqama wanni isin godhuu qabdani jalqaba irratti sukkaara dhiyeeffattanii kun sukkaara nyaannee maadaatii nurraa balleessaa jechuun keessanii waan hin oolle sukkaara yoo baay'istanii nyaattan maadaatii isiniif fidaayyuu kanaaf asitti timaatimiidha. Timaatimis nyaanne sila maadaatii nurraa balleessaa jechuun keessan waan hin oolle garuu osoo nyaattanii osoo dhugdanii baay'ee barbaachisaadha. Filatamaadha qaama keenya bareechisuufis ta'ee laaffisuuf miidhagsuuf itti aansee jechuudha. Timaatimii kana akkuma asitti agartan kanatti dhiqxanii boodasanii goysitan jechuudha. Sooftiinis haa ta'uu ofiinis haa goguu goysitanii erga goysitanii albeedhaan qixxee isaatitti murtanii boodasanii sukkaaraan tuyxanii jechuudha. Erga murtanii geessanii sukkaaraan tuyxanii sukkaara waan dhuunfaa isaatiin naqxanii boodasanii fuula keessan bakka maadaatii qabus ta'ee bakka maadaatii hin qabne bakka maadaatii qabu sukkaaraan tuqaa daqiiqaa 5 riidanii jechuudha. Daqiiqaa 5 bakka san riidanii akka gurraachi suni gogaan banamu afaan godhatu jechuu barbaade. Haala kanaan erga riidanii geessitanii daqiiqaa 10 hanga 15 ofirra tursiiftan jechuudha. Sukkaarichaa fi timaatimii kana ofirra tursiistanii fuula keessan erga inni goggogee fuula keessan fudhatee fuulli keessan wal harkisee booda sanii jechuudha. Fuula keessan bishaan jiddu galeessa tahiin qorras kan hin tahiin ho'as kan hin tahiin lolla'attanii yookiin dhiqattanii jechuudha. Jalqaba kana godhuufi saamunaa fuula keessanii madaalahe saamunaa fuula keessanii tahuun dhiqachuu qabdan kanneen osoo hin godhin jechuudha. Itti aansitanii erga isa geessitanii namni fuulli isaa gogaa tahe jechuudha. Fuulli keenya akkuma viidiyoo keessatti durra isinii himee ture nama fuula gogaa nama fuula jiidhatu jira. Kanaaf namni fuulli isaa gogaa ta'ee jedhe itti aansee kana erga godhee geessee irra caalan kan isinii filadhu kana galgala yeroo raftan godha. Dhugaa rabbii isaan jechuudha. Kana gootanii geessitanii jechuudha. Kan amma dibannee timaatimii fi sukkaara akkuma isinitti hime addaan murree yoo barbaadan cuunfallee godhuu dandeetta. Garuu warra maadaatii qabuuf karaa kana turre filatamaadha. Maadaatii balleessuuf jechuudha fedhii rabbiitiin daddaffiidhaan booda sanii erga fayyadamnee jennee dhiqannee geessine hagalgala jechuudha. Galgala ka fayyadamuu qabda. Warra maadaatii qabuuf kuni booda sanii jechuudha geessine erga jennee kana hin baasna. Dibannee xumurree mire qalasama maaltu hafe warra fuula gogaa qabu. Warra fuula gogaa qabu yoo ta'e erga jechuudha akkas gootanii geessanii dhiqattanii walakkaa isaa fuulli keessan gogee jedhe galgala yeroo raftani kuni viitaaminii dha. Baay'ee fuula keenyaafis ta'ee rifeensa keenyaaf qaama keenyaaf barbaachisaadha. Viitaaminii barbaachisaadha. Waan xiqqishuu isiiti warroonni biyya arabaa jirtan dhugaa rabbii fayyadamuu hin dandeettanii ka biyya keenya widdis yoo ta'ee jedhe biyya keenyatti yoo galtan waan uumamaan jechuudha kan fayyadamuu dandeettan namoonni tokko hin balaaleffatan. Kuni kireema keemikaalaa osoo hin ta'in yookiin waan nama addeessu osoo hin ta'in uumama jechuun waan uumamaa tokko waan biyya keenya keessatti fayyadamuun karaa naannahaatiin garuu kallattii ittiin fayyadaman san namni keenya hin beekne malee viitaaminii fakkeenyaaf nu wantoota viitaaminiin badhaadhan akkasuma pirootiinaadhaa fi akkasuma albuuda garagaraatiin badhaadhan kan nyaannu jechuudha ganamaa galgalallee garuu asitti nu hin argannu nyaata akkasis ta'e qilleensas hin argannu kanaaf viitaaminiin nu barbaachisa fuula keenyaafis rifeensa keenyaaf ta'e warroonni fuula gogaa jechuudha kireema niiviyaa kana jechuudha. Dhugaa rabbi kireema niiviyaa kana bitattanii warra fuula gogaati warra fuula zayitii qabuuf hin tahu akkasuma warri fuula isaanii funyaanii fi kallacharra illee zayitii qabaatee boqoraan gogaa ta'eef hin ta'u maaliif shifiniinaa isinii baay'isa wantoonni kunniin zayitiidhaan kan badhaadhan jechuudha akkasuma gogaa keenya laaffisuufis ta'ee ka goge jiisuu fi baay'ee kan nu gargaaru diriirsuuf illee dhugaa rabbii jechuudha fuula keessan kan maadaatiin miidhame akkasuma kan shuntuure kan aduun miidhameef hedduu kan isin gargaarudha. Isa kana walitti maytanii jechuudha kunoo ani kanatti walitti makee yeroo maadaatii qabu yeroo maadaatiin naddeebu hin dibadha achi booda immoo ani kireema looshinii dibadha jechuudha. Waliin maytanii dibattanii jechuu barbaade kuni akkuma beekamu dhiifama naaf kolchaa isiniin jira. Asitti ka agartan kun ani sirriitti akka addaan isinii ba'uuf viidiyoo isinii dheeressee kan isinii dubbadhu
Kuni kireemni kuni kireema daa'imman daayibarsii jalatti yookiin ammoo tuyyuu biyya arabaa warri hojjetan haffaaza daa'immaniititti kan daa'imman akka haffaazaan hin gubne itti godhamuudha. Kireem tartiib jedha arabiilleen. Akkasuma ammoo tuyyuu kireema jismii keenya bareechisuufis diriirsuufis tahee dhugaa rabbii akkasuma alaarjiikii garaagaraa jechuudha. Infekshinii fuulli keessa yoo qabaatee jedhe infekshinii irraa kan bilisa isin godhu kireema kana warri fuulli isaanii jiidhaa tasis tahee warri fuulli isaanii ho'isisu warri fuulli isaanii dibatuma kamuyyuu isaan didu isa kana fayyadamuu qabanii jechuudha. Itti aansee warrummaan fuulli gogallee fuulli isaanii yoo kanniin irratti maadaatii irratti dabalatee jechuudha kan ho'isisu tahe kireemni kuni ilikaan kuni mana yaalaa irraa kan kennamudha. Dhugaa rabbii faarmaasii illee haa gurguramu malee manni yaalaa kumuyyuu jechuudha. Alaarjiikii kamiifuyyuu akkasuma infekshinii qaamas tahee infekshinii fuulaa infekshinii kallattii kamiituyyuu jechuudha. Isa kana kan ajajanidha. Kuni kireema keemikaala irraa hanga takka bilisa tahee jechuun faafrikaan hojjetu malee kireema baay'ee filatamaa fi kireema fayya qabeessa fuula keenyaa kan hin miine walitti dhaabdanii dibattanii haga qorichaa qofa dibattan jechuudha. Yeroo fuulli kiyya maadaatii hin tuttuquuf ta'u akkasuma immoo tuyyuu hoksisaa shifiniinaa fuulli kiyya alaarjii ka'aadha. Yeroo alaarjii san qofa kan dibadhuudha jechuudha. Kunuu qaata bitee akkanumatti ta'a. Garuu viidiyoo hojjedha jedha haala naammi jenne obboleeyyan kiyya gaafina baay'isnaaniin kam ofii fayyadamurraa isinii hojjedhe. Ani fuulli kiyya zayitii waan ta'eef kanallee yeroo takka takka kan harka kiyyatti illee hin dibadha. Akkasuma immoo biyya arabaa kun hin beeytanii oo'adha. Fakkeenyaaf uffata keenya jalatti yeroo oo'aa kana harmi jalli karaaleen garaagaraa jechuun qaamni keenya oo'arraa kan kahe waan oo'ee nu alaarjii ka'uuf jecha kana yeroo hundaan fayyadama jechuudha. Yeroo oo'aa sababa sanii fayyadama. Itti aansuun niiviyaa kana ammootu an harka keemikaalli akka nan kukkunne aangoo harka keenyaa kana kan gurraachate baay'ee nu gargaaraa saniif fayyadama isiniin jedha. Niiviyaan kun waan hedduuf fayyadama. Dubartiif barbaachisaadha. Luka keessanis dibachuu dhugaa rabbii baay'ee bareedaadha jechuudha. Mudhii gadi yoo dibatan baay'ee qaama keessan kan bareechisuu fi akkasuma qirsii fiizikaala adda addaa kan isinii tolchuudha. Kunniin akkasitti warri fuula gogaa qabdan fayyadamuu hin dandeettanii kana guutuu isaa jechuudha. Itti aansee isa kana fuulli keessan yoo kan isin hoksisu tahe akkasuma maadaatis balleessuuf inni kun baay'ee barbaachisaadha. Mana yaalatti tuunuu kenna mana yaalaa irraa bitama kan seera qabeessa tahe jechuudha. Keemikaalli isaa baay'ee gadi bu'aa. Gatiin isallee akka kireemota biraa ol kahaa miti. Itti aansee jechuudha. Ammas kuni warri fuulli isaa zayitii qabus tahee warri fuulli isaa akkasuma funyaanii fi kallacharraan zayitii qabullee hin tahaaf sirritti isinii taha dibattanii maadaatii keessan kuni keemikaala olaanaa waan hin qabneef dafee waan guyyaa takka lama isinirraa balleessuu miti hin tura isinii galee ji'a tokko fayyadamtan. Ajajni mana yaalaatu hanga maadaatiin badutti ji'a 3 fayyadamaa jedha. Ji'a 3 fayyadamtanii kun qoricha faarmaasiiti. Itti aansee jechuudha. Inni kuni looshiniidha. Isinii galee inni kuni kireema osoo hin tahini looshiniidha. Warri fuula jiidhaa qabdanis warri fuula gogaa qabdanis erga fuulli keessan maadaatiin isinirraa badee qulqulleessitanii isa kana osoo yeroo hunda dibattanii bareeda. Biyya keenyatti illee looshiniin barbaachisaadha. Dubartiin dhugaa rabbii jechuudha. Of qaqqabuun isiif barbaachisaadha. Kun looshiniidha. Looshinii kana galgala yeroo raftan dibattanii jechuudha. Warri yoo maadaatii qabaata warri fuula jiidhaa isa kana itti dabaltanii dibattanii raftanii isiniin jedha. Dibanni fuula gogaatis tahee jiidhaa maadaatii karaalee kanaan balleessuu hin dandeenya. Karaan birallee baay'eetu jira. Viidiyoon bakka tokkotti waan dheeratuuf viidiyoo biraa isin hojjedha. Amma kuni kireema akkasuma kireema warra fuula zayitiiti. Kireema warra fuula zayitii qabuuti. Kireemni kun kireema aduuti. Kireemni aduu obboleeyyan kiyya barbaachisaadha. Halkan kana dibannee ganama saamunaan dhiqannee yoo geessine ganama akka kaaneen nyaata arabaa hojjechuus tahee biyya arabaa oo'aa qilleensan arginu kireema aduu dibachuun sirri nu barbaachisa. Kuni gatiin isaa baay'ee ol ka'aadha. Widdiidha. Ani isan fayyadamu. Kuni mana yaalaa irraa fayyadama. Kuni mana yaalatti kenna. Kun daa'imaafillee dibuu hin dandeettanii akkasuma saamunaa daa'imaa kireema daa'imaa looshinii daa'imaa kan barbaadde kana abbaan barbaade dibachuu hin danda'a. Jaartiin, jaarsi, manguddoon, manxiqqoon dibachuu hin dandeetti. Kireema aduuti kana jechuudha. Ani kana fayyadama. Kana hin jaaladhas. Akkasuma immoo tuyyuu aduu fayyadama. Kunoo shan kan narraa ittisu yookiin nurraa ittisu oo'a jechuudha. Anuu yeroo hunda dalagaaf yaadadheen dibadhu. Garuu kireemni kuni kireema maallaqni isallee bareeda. Akkasuma dafallee hin dhumu. Kireema bakka kamittuu argachuu dandeettanii. Kireema ammallee daa'ima keessa wajjin dibachuu dandeettanii.
abbaa manaa keessa wajjin dibachuu dandeettanii walumaa galatti maatiin guutuun dibachuu hin danda'a jechuudha. Kireema keemikaala irraa bilisa ta'e daa'imaaf wanni eeyyamamu guutumaan guututti kireema keemikaala irraa bilisa ta'e malee hin eeyyamamu jechuu barbaade. Isa kana isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa haala kana fakkaatuun inshaallahu ta'ala xumurree jirra. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti subscribe, like, share gochuun turtii gaarii isiniin jedha. Fayyaan fa'aa jette Oromoon teenna fuula kenna haa eeggannu, bareedinni kenna barbaachisaadha.